Waggaa 5 6 7 isaa ol isaa amma 15ttis biyya Arabaa hojjennee asii gallee ijoolluma hiriyoota keenya yeroo biyyatti gannee dhufne ijoolluma biyya tura wajjin ol qixa kan taanu kun maaliif? Isaan tun caala jiraatan yoo xiqqaate dassitaa qabanii gammachuu qabanii biyya isaanii keessatti waan baay'ee dabarsanii seenaa qaban nuu seenaa hin qabnu seenaa himnuu hin qabnu biyya Arabaa keessatti guyyaa hundaa uffanni keenyallee tokko hojiin keenyallee tokko wanni jijjiiramu hin jiru mana keessa ollaa darbee waggaatti gaafa 2 3 yoo baane jechuudha. Asii galleetis immoo hojjechaa turree dadhabaa turree namummaa achitti jiraachaa ture isa wajjin wal qixa kan taanu yookaan immoo isaanii gadiyyuu kan taanu maaliif karoora dhabuu keenyaaf jechuudha. Warri birrii ergitanii baankii teechifattan akkaawuntii baankii banattanii dhuftanii saniin boodaas teechanii ji'aan birrii ergitanii gaafan galeen baasa jettan kun dogongora guddaa akka ta'e beekuu qabdan. Birrii keechan namarratti hin ergatin akkaawuntii banadhaa akkaawuntii irratti galfadhaa akkaawuntii mataa keechanii jennaanis immoo akkaawuntii banattanii dhuftanii ji'aan akkaawuntii keechan irratti yoo ergitan yeroo isin galtanitti birrii sun amma akka gadi bu'u beekuu qabdan. Fakkeenyaaf ammaan yeroo biyya kana dhufu birriin akka diraamaatiin jechuudha Dubaay minzaariin 17 ture ammoo 37 maal irra jira jechuudha. Dachaadhaan dabalee jechuudha. Yeroo san namoonni ji'a tokko nama 1,000 fudhatuuf birri 17,000 ture. Har'aa'u dachaadhaan yeroo san birrii ji'a tokko baankii daawwadoon qabaadhee ji'a tokko baankii galchuu fi kan ammaa immoo ji'a tokko beekuu qabdan. Yeroo san fakkeenya birri 300 baankii qabaadhee waggaa meeqataa birriin ji'a 3 birriin 300 waggaa meeqaan hojjetame ta'a garuu birrii har'aatiin immoo waggaa tokko iyyuu guutu jechuudha. Garaagarummaa isaa beekuu qabdan. Dadhabbiin hin hafu asitti waan ta'eef yoo isin danda'ame birrii baankii akkaawuntii keenya irratti oduu galfachuu baattanii shaggaadha namarrattis ergaa jechuu miti. Yoo isin danda'ame biratti qabuu dandeechan birrii keenya biratti qabaati waan ittiin hojjechuu barbaaddaniin hojjedhaa. Fakkeenyaaf lafa bituu barbaadan amma lafa isin bituu danda'utti diraaman biratti qabaa minzaarnis dabalee qannasees hin kassartan waan ta'eef jechuudha. Karoora qabaachuu qabna hundi keessanuu karooraan hojjedhaa. Isa malee immoo namni achi taa'ee birrii 30,000 rakkadhe 30,000 naa ergime silkii naa bittimee isin hin jedhu birrii takka lama nama rakkachaa turre taanee har'ammoo dhufnee birrii 30,000 ol fuunee akkuma homaa wayiituun taaneetitti namaan kenninaa jechuudha. Birrii takka birrii lama iskibirtoo fa'aa rakkachaa turre jechuudha baay'een keenya jechuudha yeroo barannu kanaafuu birri keechan akkuma xiqqishuutti isin jettaniin kenninaa nama gargaaruu qabdan haadhaaf abbaa keechan dirqama yoo ta'e nama gargaarsa sanirraa barbaada yoo ta'e gargaara sanirraa kanaaf immoo ofii keechanii jiraadha. Ofii keechanii jiraadha dura of jijjiirati yoo ofirraa haftan nama rakkatellee gargaartan